diinagdee rakkoon diinagdee kun yeroo hedduu rakkoo dubbatu jira nuti gahee keenya furmaata waan sanillee kaa'uu yookaan hawaasa himuun dandeettii keenya waan hin ta'iniif kabajamoo Jawaar Mohaammed gama kanaan rakkoon kun eessaa ta'e furmaanni isaa maali jettanii yaaddu? Gaaffiin lammaffaadha dhimma buqqaatii ummata keenya Arsiiti. Hawaasni Arsiidha akkuma yaadattan torbee lama dura akka biyyaatti kaabaa kibbaan bahaaf dhihaan. Even Oromoota amantii Ortodoksii ibsiisaa turan haga ustaazota ummata kanatti ummanni kun if dura wanni kun karoorfameef dhuguma ummatichaatti mana amantii gube yoo gubee ta'e Arsii naannoo garaagaraa keessa masgiida qofaa jira manneen amantaa garaagaraan jiru lammiin hin jiru akkamiin waliin jiraatee as ga'e hawaasni bal'aan kun akkamiin waliin jiraatee as ga'e akkamiin waliin jiraachaa jira rakkoon kun ka'umsiisaa eessaa xumurri isaa furmaanni maal jettanii yaaddu Jawaar Mohaammed? Gaaffiin sadaffaadha haala biyyattiin amma keessa jirtu nageenya akkasumas sadarkaa keessattuu Oromiyaa keessatti dargaggeessi wama tokko dubbachuudhaaf sadarkaa itti sodaa lubbuu ofirra ga'ee jiru kanatti hegereen dargaggootaa maali? Dargaggoonni Oromoodha akkasuma immoo dhimma daangaati irraa gadi fageessee kan inni dubbachuu barbaadu dhimma daangaa wal qabatee rakkoon kun yeroo waggoota 8 dabreef cinaaqsaniin mooyyaaleen akkasuma gara baalee kanaan keessatti ispeeshaalii gara Somaalee wal daangessuun jarri kun hayyama eenyurraa harkataniiti as torbuma kana keessa akka ragaatti hin dhiyeessuun danda'a gara nam 5-6 kan boodatti itti ajjeefaman maaliif irra deddeebiiwwan kun godhama akkamitti eenyu abdataniiti bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaattis mootummaa qaba waraanee fi qaba uummata kana bulchaa naannoo Somaaleettis ta Oromiyaa hungeenya silaa humna akkamii abdii eenyu qabaattee daangaa kanaan dhidhiibamiinsi daangaa butamiinsi daandii saamichi qabeenya diinagdee uummata keenya akkasuma maqaballeessin hawaasa bal'aa irratti godhamaa jiru kun ka'umsi isaa maali? Xumurri isaa rakkoon kun furmaata bifa akkamiin harkatuu danda'a? Dhaloota kanaafis hawaasa nu daawwatuufis osoo ifa nu gootanii jira galatoomaa alfadhaa. Olfatto galatoolee gurti. Jala deemsee deemu. Gaaffii guddaa qabdan shakkaabaa haase. Yeroo adda addaas malee jirra. Bakki qabsoon Oromoo jirtu tun bakka qabsoon uummata Afrikaa eega cunqursaa kolonii jalaa bahan booda keessa wal fakkaatti. Uummattoonni Afrikaa bibbee kudha torbaffaa 17 irraa kaasee kolonii jala turani qabsoo jalqaba bibbee diidamaffaa 20 irratti godhaniin walakkaa irratti walabalan bilisa bahan cunqursaa alagaa jala waggaa cunqursaa alagaa jala bahan booda waan adda addaa mudatan hawwiin kan ture maali? Alagaa kan cunqursu alagaa kan nyaataa jiru kanaafuu alaguma yoo ofirraa kaafnu taate hamaa koo hamataa koo miti yaadate. Tamboda jaatamoota keessa Koongoo kaasii walleen booda garuu Keeniyaa biyyoonni hedduun sirna kolonii Biritishaa taatu ka Firaansiyaa taatu ka Poortugiizaa taatu jalaa walabalan. Garuu akka hawwan sanitti roorroon irraan dhaabanne roorroon alagaadhaa kaatee hafteeti roorroon firaa dhufte alagaan saamamuu hafteeti iyyaalli isaan keessaa ba'e isaan saamamuu jechuudha. So waan meeqa gara lamatti yoo xiqqaatti kalama guddaatti bira tokko sirna abbaa irree kolonializimii takkaa'u faranjoota jalaa ba'eeti sirna abbaa irree gurraachota jala kufe. Fakkeenyaaf biyya koo duwwaa fudhachuu jechuudha. Tokko sirna abbaa irree jaaruu waan hin dandeenyeef wal waraansa keessa seenee extreme case Koongoo fudhachuu. Biyyoota hedduu haboodha akka hawwanti gara dimokiraasii dhaqaa. Probably Botswanaadha akka fakkeenya qabu dandeenya. Uummanni keenyaaf yeroo dheeraadhaaf sirna bittaa warra biraa jala ture. Qabsoo dhawaa yeroo dheeraa godhe booda bara 2018 abdiin silaa gara roorroo walii galaa maaliif manni hoggaa qabsaa'u roorri isaan alagaa qabu waan ta'e qofuma osoo hin ta'in roorroo jibbeetti kan qabsaa'u. So nutis akka biyyoota Afrikaa biraatti roorroo alagaa jalaa kaaneeti roorroo murnan keessaa bahee jala jechuudha. Kanaaf bakki amma itti ilaaluu qabnu kanuma Afrikaatiin mudate. Warri Afrikaas Keeniyaa fudhanne fakkeenyaaf biyyan yeroo waggaa 3 keessa taa'ee yoo fudhanne
Gita bitaa British jalqabni Sambooda Kenyatta bulchiinsa sirna Jomo Kenyatta jala Sambooda immoo akka hammaata bulchiinsa moo jalqabni Sambooda Kibaki jalatti jala malti paartii dimokiraasii chaanii jeequmsatti illee seenanii amma isteebil dimokiraasii jaaruu jalqabni. Nutis wanni amma wanni mudate waan Afrikaa sabbateedha. Kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Sirna alagaa gita bittaa alagaa jedhamaneeti sirna saamichaa nama keenya jala seeni. Hanga Kongollee hammaatu baatu ka hawwine Botswanaadha ka arganne Kenya under Kenyatta under Moi dira hammaati garuu hanga Kongo kan hammaatiin keessa seeni murnaa amma jiru kana. Murnaa amma dura alagaa irraa dhufeen ajjeefamaa tumamaa turre saamamaa turre. Ajjechaan amma bifa lamaan haa ta'u tokkoffaa takka namni keenya akka bara murnaa kana ajjeefame beeku. Duuti mana seeni dur lolli namni keenya gammoojjii Harargee gammoojjii Baalee lola keessa ture saamamaa ajjeefamaa buqqaafamaa ture. Amma wanni uranee buqqisuu jaan jidduu kana himaa ture takka jira. Uranee ballee uranee jechuun iskaatar seetalmente jechuudha. Baadiyyaa keessa gandii biroo asii gandii tolaadhaa asii gandii akkasii jaanii tattaa'u kanaa jiraan. Reebee lolaan kana keessa jira jaaniitti bubuqqaatu tura warra dargiidha. Warri Haile Sillaaseetis. Sagantaa godhe buqqaataa ture. Amma ganda keenya irraa kaasee gara tumtuu furuudhaa jiran gara baadiyyaatti. Gara labuu kanatti Baalee immoo gara Giniirii gara Sawweenaatti. Harargee gara gaara mul'ataatti gara gadiitti gara xarafaatti. Kan suguuramaa ture. Har'a uraneen kamtu buqqa'u jira. Shawaadhaan buqqa'u jira jechuudha. Ada hartalaan jidduuratti buqqa'u jira jechuudha. Ajjechaan lafti amma arsiidhaan lolaan heeban arsii amma dadachiin jedhamtuun I don't think mootummaa kana dura rasaasni tokko dhuka'ee waan beekutti fakkaatu. Rasaasni sargii irratti dhufaasan. Qawwee qaban eeboodhaan deemamuunis yoo beektan. Samtuu san keessa seenee jechuudha. So gita bittaa alagaa jalaa baanee jirra. Saamicha ajjecha murmuru keessaa baheetu maafiyaa ijaarratee waan akkanaa deemaa godhutti jira jechuudha. Kanaaf kana keessaa bahuun gulantaan qabsoo ammatti jirru qabsoo boqonnaan qabsoo ammatti jirru qabsoo gita bittaa alagaa deebisuudhaa osoo hin ta'in qabsoo gita bittaa keenya tursiisuudhaa osoo hin ta'in qabsoo sirni mootummaa uummataan filame ka heeraaf seera warri filame sun tumuun bulu jaaruudha. Saamichi uummatarraa dhaabbatee uummanni waan carraaqee irratti waan hurkaasaa carraaqee irratti abbaatti ta'u jaaruudhaaf mul'ataa jechuudha. Over the last 2 years, we are transforming the Oromo movement. Kami transform godhuu jirra qabsoo sabummaa irratti hundaa'e gara jechuun alagaan nuti qusaa ture alagaa jalaa baanaa ture jirurraa gara qabsoo sirna haqaa fooyyessuudha. Walqixxummaa dinagdee fiduudha. Malaammaltummaa balleessuudha. Qabsoon maatii irra bu'u fakkeenyaaf qabsoo nageenya lammiilee the right to life. Qabsoo mirgaa abbaa qabeenyummaa kana transform godhuu jira jechuudha. Because a liberation movementiin keenya waggaa eegalu is a liberation movement. Liberation sun complete goonee gara democratization movementiin ce'uutti jirra jechuudha. So sanitti waan jirruuf wanni godhaa jirru amma dhugaadha. Daa'ilamaan Oromoo keessa yookiin magalama. Gita bittaa alagaa irraa kuffifne alla magabbagan irraa kutan keenya immoo dhufe daran nuti ta'e kanaas irraa jiru barbaanna yoommoo kana irraa jijjiirre jara kan nu deebi'a rakkoo jiranii non amma Suudaan asirratti kiliin fi godha. Suudaan mootummaan kun ilma Oromooti. Yoo inni kufe alagaan nu deebi'a. Amma ijoolleen teena tun sadii. Ijoolleen sadii tunni maaliifi jawaarillee alatti orma waliin mari'ata. Jaalmarrolleen bosonaa jira. Abiyyillee Tigiree Walloleenuu araarame. Maaliifi jawaarii fi abiyyi marroo waliin mari'achuu dadhabde. Yoo amma inni ijoollee nama aangoo kufte alagaa warra harkaa fi harma nu muretantu nutti deebi'a. Alagaan nu gabroofaturra ijoollee maateen akka feete goote nu saamte nu tumtee nu haa bulchitu. Salphannaa warra jedhu jira amma waan garatti nutti jedha.
تبودا سوان جنة فكر تبودا سن نتمتين وسامتين وهابلت تو سنتين تبودا سن جان جان أنا أمي رجع رايين لقى يسوق رايين لقى على كذا جلد ديبون فلاني على كذا جلد ديبون فلاني رورون بلا كرر على طول كان وكذي أكان أبصون بقولها جلوس تلاقى ديبون وانت كجلم مورا ورمو ترى مبودا راشا أمريكان أصول تاتي رفتي بولتون نمبير نو خدنيو تاتي مالي خدنيو تاتي مالي بولتون نمبير توكو أمني أكمل سياسة عندما تيجي أصول نمج أفاقون أصول رموج أفاقون harka kan sinte abi harka kan sinte apa pun soal kan sinte oromo namni akka bara abi apa kan jiru ajaran hiduran samichan cabju cabun nan bro ama fa jawana tere gal altan nucala or mabrati to ko da mara nute me milion me kan nesa zaman ko nesa ga juru gaaf oromoon kun diidama jedhan gaafa kan lafa maqaan soddoma gaheetti gaaf kan shantama geeman oromoo kunis diidam soddoma doyeen onnoo mee kasa jaatama jechuu jiranisa ummanni dilli kuni paartii sadii qofa qaba nama sadii qofa maqaa dhooyitee argama warri lakkoo isaan nuu gadi 13 qaba ifii saduu gadi hin qabina qabsoon oromoodha siyaasni oromoo hedduu itti gaadhaan gara namni yaadu kanaa miti sabone hedduu lakkoo isaan fraction parsantii takka hin taane paartii 13 soddoma qaban walli hafoo sirii matootii oromoodhaa yoo lakkoo ite diidama geenyu to oromoon amma bakka lama jirti the half and the half notes warra angoo qabeenya argatee saamuu jiruu fi warra saamuu jiru jechuudha so akkasii ilaaluun barbaachisaadha ormini deebi'a fayyadu kanaaf ni beekna warra lamaanuu godhuu dandeenya saamichaaf ajjeechaan irraa akka dhaabatu gochuu roorroon kaleessa akka hin deebine taqamnu jabeeffachaa tanurraa irra dubbachuu ni dandeenya qabsoon amma godhaa jirrus ajandaan bisanii iyyuu seet godhu jirama who is said it we're doing waan godhamu godhu jirra jechuudha adiyyoo kutee maal ta'e amma bara shaaturummaas barannee jirra siistamaas barannee jirra amma Itoophiyaa tana dur ittuma qabsaa'u turre muuxannoo riizistaansii qofa qabamna siyaasni siyaasa qabsoodhaa wal'aansoodhaa qofa turte jechuudha amma garamichi ceene bulchiinsaas barachuu jirra waggoota 8 kana nu saamaatis nu ciraatis wanni irraa argannees ni jira birookiraasii barachuu jira jechuudha birookiraasii of state of course waggoota 35 dabre kan wanni oromoon bildu wal tokko jiraate state will build godhaa dhufne birookiraasii keessa seenaa dhufne security keessa seenaa dhufne hoggaa seenaa immoo eenyummaa qabannee kan seenaa jiru jechuudha kanaaf jarhaantu dhufa maaltu dhufa jau hundatti mul'atu dhufuus hin danda'u dhufuus turuu hin danda'u kana faatu lammaffaa orma kaan wajjin haasoitan ni haasoina kana biyya warra waliin qabnu dhiisi warra ollaa wajjin isa haasa'uu maaliif dhibbata guddaadha yaadatta hin turtu kuwwan hin jechuu ture zaman wayyaanee fi zaman jijjiiramaa ta'es oromiyaan tasgabbaa'uu baannaan dhaabaddan ollaan tasgabbaa'u warra Eertiraa kanaan yeroo sanamma durseetii waliin haasaa ture warra Eertiraa kana osoo jijjiiramni dhufe jijjiirama san keessatti akkan gubatiin maaliif jijjiirama san keessa stakeholder akka ta'anii jechuudha maal wanni waan jechaa jiru yoo san oromiyaan tasgabbaa'uu baannaan isinis nagaan argattan jechuun wazaayiroo oromiyaa jeequmsi dura eegale oromiyaatti abiyyiin walii jechuun duraan oromiyaa tasgabbeessitee uummata kana aarii waggaa 50 kana xiqqoo irraa gad qabuu baannaan abadan sireen ta'e tasgabbaa'uu siree tanarra tottolfattee taa'uu hin dandeessu jechuudha iddin haabin kanaaf nuti wanni godhuu qabnu maali Eertiraan jeeqamaa nuti nagaa argachuu hin dandeenyu Suudaan jeeqamaa nagaa argachuu hin dandeenyu balaan Suudaan bara amma uummata keenya wallaggaatti dhiibee dhufuu jira
So hawaasa naannoo keenya jiru wajjin ni haasofna. Kan hoggaa haasofnu immoo iftaanee taasifna. Maxxantuu isaaniiti. Dhagaa Oromoon arbi illee irratti maxxanu. Maxxanus illeettis irratti macalaasee tiiviitii caccaba. Arbi garuu sodaatee hollatee namarraan dheessu. Kanaaf waan goonu sirri beekna hubannoodhaan deemuun itti jirra. Gaafiin itti aantoota Tamurti guuto gaafii fi nagee dhimma dinagdee har'a jedhamu. Si my point reefuu inni jechuun maali? Waggoota dabre kana amma qabsoo Oromoo tiraansfoorm godhuu jira. Beeki gaafa qabsoo qeerrootis Oromiyaa shaalbii shirraa Oromoo farastiitti Itoophiyaa irraa fotoognaatti irraa gara Itoophiyaan teenyaatti arat kiruun siituu malee kan kanuun jiru goola ba'e. Amma maal goone liberation movement irraa liberation ideology irraa maaliif san mostly complete waan gooneef gara economic center equity center politics is gaafiin amma gammachuu guutuu kaase I love it. Now sun Oromoodha properly framed adeemaa jira. Gaafiileen amma goota lamaan dabalan kana kahan kan murtii guutuu kaasee barbaada. Mirga qabeenya fiit irratti akka dhuunfaattis akka uummataattis abbaa ta'uudha. Maal gaafiin kaafii jiru gaafiin karaa hawaasa kun amma gaafii gurguddoo lama keessa qaba. Tokko gaafii dinagdeedhaati. Dinagdeen harargee guddaan jimaadha. Jimaan kun nagaan dhufee Adaamaa Finfinneetti gurguramuu danda'uudha qaba. Gurguramuu baannaan qonnaan bulaan daldalaanis dhabuu jira. Gaafii lammataatii jira kan wajjin wal qabatee jiru. Gaafii nageenyaati. Gaafii nageenya lubbuun jiraachuu dalagachuu namoota dhuunfaatii jechuudha. Shooferri dalagatee meeshaa gurguratee fe'atee geeffatee ilmaan isaa nyaachifachuu danda'uudha qabaa jechuudha. Gaafiin Oromoon amma irra jiru gaafii akkanaati jechuudha. Gaafii amma harargee kan hoggalaallee teorii irraa hogganaa jiree sagantaa bal'oon jira maaliif akkaan dhiisee isinitti hima maaliif akkaan tursiise. Gaafata kenna galatooma ulfaadhaa warroonni gaafii qabdan karaa keessaan qunnamuun inbox gochuu dandeettu warri kuu jala kanaan immootu oseenee afaan kiyyaan gaafa qayyirtelle manaajaroonni mana kanaa waan arguu baadhallee isin galchanii illee isin galchuu yaalaa namatu gaafii keessan gaafii tokko warra biyya bulchuurraa gaafii tokko warra sheekota irraa dhaabarraa amma ka warra biyya bulchuu sanii Jawar ummataa fi biyyaaf yaadee miti nutti hinaafaa nu jibbaa wal dhabdee dhuunfaa isaa qabamoo biyyumaaf uummata isaatiif yaadee asli kan warra biyya bulchuu na gaafate kana warra warra gammachiis ofuun na barreesse hiriyyaadha ani gaazexeessaadha warra gammachiis ofuun na gaafate nutti hinaafaa jira. Toora gammachiin filuufna toora isuusuu kana deemnee finna. Toora isuusuu kana finne jimarratti waa lama deemu jira. Kawara warra deemta kawara karamni sheekaa na gaafate biyyi mamman. Akka hin daganne boodara na gaafate asli. Akka hin daganne. Tamurti guutuu kana adeemnu maaliif gaafii yeroo wadduu tolu laala. Jimarra tokko baay'ee jira. Qabsoo cimaa gooneeti awwadaa ibaddee isaa deemnee jimaa matarra kaa'anneeti jimaa halaal goone. Akka foon harreetti turte jimaan diimaa keessatti. Foon harreetti beekanii waraabessi bushaa shoo doomidoo nyaatee bita. Itoophiyaan doolaara jimaa irraa dhufu haraam jecha galiin sun jimaa kajoon hin galmaa'u ture. Others kajoon galmaa'u ture. No jimaa jaama keessa jimaan qabeenyaa. Maallaqa irraa nyaachaa doolaara bunatti aansee maallaqa guddaa fi jimaa ta'e osoo jiru haraamee sun dandeessanii irra qabsoon jechuudha. Kanaan wal qabatee hojiilee hojjetaman baay'ee jira. Mootummaanis waan jijjiiranii qaba. Fakkeenyaaf jimaa kilaasifaayi godhee jira. Garuu hin deemne. Keeniyaan fakkeenyaaf jimaa hanga keenyaan qabu. Garuu dipaartimenti agriikaalchar jalatti diviizhinii jimaati jira. Jimaan loobii mataasaa qaba. Loobii mataasaa kaarteelaa qaba.
dorgommii guddaadha godha warra Itoophiyaa jechuun Somaaliyaa irra gochuudha. Isaan nu mo'atan jimaa xiqqaa qabaatanii jimaa hanga keenyaa kan filatame ta'e osoo qabu nu mo'atan maaliif deeggarsa mootummaa beekamtii qofa osoo hin ta'in ni deeggara. Keenyaatti amma warra jimaa qabuu fi warra jimaa qama'uu miti barka jimaa falmu hawaasni guuruu maaliif biyyaaf maallaqa waan ta'uuf jechuudha. So as poolisii level Itoophiyaa irratti wanni jimaan kakaanyaan kun jira. Lammaffaa waan dhoo isaan ooman jira gowwummaa qabdi ijoolleen tun. Waan adda addaa wal fidanii jimaa kan ni balleessan jedhanii yaada. Boo nuti Chaayinaan jimaa qabu akka nu barattu barbaanna. Chaayinaan leegaal akka ta'u barbaanna West keessattis. Qabeenya keenya. Jimaan guddannee bara jimaa gurween guddee warra keenya. Inumaa gatii xiqqoo iyyaa dhufee jira. So namni keenya gurmaa'ee loobii cimaa ijaarrachuudha qaba. Itti buutoo warri kun warra asirratti hojjettan gurmuu dhimma jimaa irratti sooshaal miidiyaanis dubbatu mootummaas loobii godhu biyya keessaa biyya alaatti kan dalagu jaaruu barbaachisa jechuudha. Kanaaf maal oofan amma waa lamaan miidhuu jiran. Tokko wanni maal jenna warra ofirra ijaan kun saamicha. Awwadaa kan godhe jimaa awwadaa mamaa wanti. Galiin jimaa awwadaa gubbaa duraa dhufu qaxxitaa Oromiyaa dhaqa. Zaman wayyaana irra qabsooneeti federaala jalaa ba'a. Jimaan awwadaay gurguramu primarily magaalaa awwadaayii fi jiraattota magaalaa awwadaayii tajaajiluu qaba. Qaradhee achirraa gurguramu isaa taatu wanti bira. Itti aansee Harargee bahaati. Itti aansee Oromiyaadha. Itti aansee Itoophiyaadha jechuudha. Oro fresh tooftaa saamichaa irratti qabsaa'uu qabu. Wanni amma shofeera ajjeesaniif karaa sana irratti nama ajjeesaniif shofeera jimaa qofa ajjeefamu yeroo hunda. Waay. Maafiyaan irratti haaseen jira hojiin maafiyaa jira. Lammaffaa jimaa kana discourage godhuudha barbaadan. Eventually dhabamsiisuudha barbaadan. Gowwummaadha. Lafti Harargee qamadiidhaaf kataatu baay'ee xiqqaadha. Jallisiidhaan qamadii oomishuun bordodde bakka tokkotti hin arge qamadii jallisiidhaan. Hawaasa min baasu. So kana diduu fi irra qabsaa'uu barbaachisa. Maafiyaadhaa irra geenye jirra. Hidda qabnee jirra kanaaf dhaabate. Balloodha. Waan hin dhaabeef immoo ni qaba. I'm testing haada isaa gamaa gamana jijjiiru kana. Eenyu maal akka godhaa jiru clearly I have the image amma. San yeroo fudhataa yeroo ittiin eeyina garuu immoo wanni jimaadhaa waan karaa bordoddeedhaa fi adaamaa jijjiirsu qofa osoo hin ta'in akka poolisiitti mootummaa Itoophiyaa alanshaa haraam jechuun dhaabuu danda'u. Djibouti wajjin clearly negotiate godhuu qabna waan jimaa irratti. Somaliland wajjin clearly negotiate godhuu qabna. Hariiroo Somaliland Itoophiyaa gidduu jiru irratti waa'ee bishaanii qofa haasa'amuu qabu. Waan jimaa haasa'amuu danda'udha qaba jechuudha. Somaaliyaa wajjin leverage itti fayyadamee jimaan keenya gatii wayyaadhaan haala qonnaan bulaa fi daldalaa keenya tajaajiluun akka gahu gochuu irratti hedduu barbaachisaadha. Gaafiin biraatiin taarsiidhaan wal qabatee gaafatte godina Arsiitiis. Godina Arsii asirraa eegalle. Wallaggarraa eegalte. Namoonni hedduun asii jettan amma hundaa. Gaafa dura wallaggaa. Sababa Oromoo tuffataniif Afrikaan they took Oromo for granted. They took Oromoo bilisa isaan baasisanii tuffataniif irraan tarkaanfatan jedhanii ijoolleen caakkaa seente. Ijoollee isaan dhabamsiifne jedhanii Wallaggattis shiftaan haquudhaan dura dhalattoota Amaaraa ajjeesan. Gimbiitti bakka adda addaatti san booda dhalattoota Amaaraa kanaan iftiisaa jedhanii hidhachiisan. Giddaa ayyaanaatiif eebantuu fi bakkoota adda addaa azaaba akkanii jire waraana mootummaan bobbaase ka faqqadaa abdiisaatiif hoogganamuu fi faannoo bizaamoo jedhamu ka mootummaan hidhachiise bobbaase lamaan kana kan uummata fixeetu gara lachuudha. Waggaa lamaan dabre kana marroonfaa jijjiirama tarsimuudhaaf fidan. Jijjiirama isaa tarsimuu isaan fidan maali? Amma booda beegii fi gidaamitti Booranaa fi Gujii miti yeroo godhuu qabnu. Naannoo magaalaatti humna qaban akka jirutti Shawaa, Arsii, Harargee lixaa gamolaan, Arsii lamaan kanatti fidan jechuudha. Keessattuu Arsii keessatti humni Arsii keessaa sadarkaa akkamitti dhaabatee jiru. Tokko gaafa nu hidhan
manguddoo abaa'oo durtan sana gahan nama mana teessu cabaqqa jarri duruu qawwee beekaa akka jaa lammaffaa qeerroo kana hidhaanii hidhaa hoggaa baate du'arra haftee ni fidan ijoollee sun manguddoo bira dheeyte taanoo maa godhan beeyta shanii tana gosa qoonna janiiti shanii wallagga shanii arsii jennu qoonna janiiti yaadanii warri diyaasporaa wallagga shanii qabdi nuti ni qabna jee namni jaarrachuu eegale mallaqa gubbaase keessattis kanattu Harargee keessatti gaafa inni dhaabee dhufu kanaan arge wanni waa'ee nagaa dubbachaa ture balaa akka qabaatu amma wallallaaqee jira lolli badda arsiitiif baddaa shawaa seenee hin bahu ibidda qoboota keessa seene haala teessuma lafaatirraa riphee lolaan hoggaa socho'u rakkoo nyaataa akka gammoojjii Harargeeti baaletti rakkoo nyaataatiin bishaan ifisaa bishaan bashii midhaan bashii amma akka wallagga godhan san godhuu barbaadaniiti asitti humna riphee lolaa galee kana gad erganii Amaara ajjeesanii Amaara dhaqanii jiran naannoo keenya maal meeshaan ni beekna ijoolleen turiin ni beekta warra naannoo keenya dhufu Amaara dhaqanii dhaqanii rabshaa kana keessa seensanii maali boqon anaaf amma kana kan godhu jiran ni fashaleessina irraa akkaataa itti fashaleessinu maali kontekstii hubachuudhaan amma aanaalee lama karraan isaan irra deeman hin aanaa seeruu aanaa isaa kootiin motorbaan kana namni irraa dubbatu jiru lafatti miti aanaan isaa kooda keessattuu lafti caffaa jaansun nin beeka beelaan hin beeka Harargee gabbuudha arsii gara gololchaa kana gabbuudha asiin shawaa baha gabbuudha arsii baddaa jalaa gabbuudha lafa teessuma itti murteessaadha ummata naannoo waliin buusuuni tokko hidhachiisuun bara Haayile Sillaasee irraa kaasee tarsiimoo ture jechuudha. Gaafa qabsoon Oromoo takka jettee dhalatteerra. Elemoo Faayisal qawwee dhukaasan. Xirroodha. Naannoo kana beekaa. Waay. Lafti lolaaf kannatti maaliif baddaatti soor baata gammoojjii Hawaasittis gabbuudha. Bita gortee gara Baaleetti deemuu dandeessa. Sochii qabsoon Oromoo dura abaa'oon hoggaa godhan dhaabsisuudhaaf Haayile Sillaaseen baachee galan darbuun itti fufe. Warri haadhatii sama godhu turan biqilaa sarmuudhaa biraati miti. Waan harayaan asa kun akkas seeruu abbaas. Seeruu abbaasoo gara tokko agaarfatti baata maalitti. Gara tokko cilaalutti baata gara kaan asiin gara gadeetti deemta. Waraana gama sadii walitti dhufu kana ijoolleen wanni bakka sana cifituuf it is essential for their supply line. mootummaanis wanti bakka sana dhaqee amma fakkeenyaaf ganda abdiillu maal jedhanii seeruu keessa buqqaasan kun specifically Google irratti dhaqee yoo galaaltan very essential. Kanaaf uummata saniif kan buqqaase mootummaadha. Wanni buqqaasanii maaliif riphee lolaan bakka sana kan barreeffamee jiru. Kanaaf tooftaa isaan deeman kana hubachiisaa deemuu